Hashamaa akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Liilaa Shoo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Arra chaayinaalii kiyyaan kan isinii dabarsu nyaata balaliit jedhamu akkamitti akka hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Nyaanni kun kan hojjetamu yeroo baay'ee qursiidhaaf yookaan immoo ciree jechuudha yookaan immoo maksasii irratti nyaatu jechuudha. እና የሩባዬ ቢያ አረባት ተወጀታማ ይሰራ ኪሲ ተጎከን ኪሎ ተቆራ ጀቹዳ ጥቆሼ ዘይት ይዳን ጠበስና ጀቹዳ አከ ከነት ዘይት ይዳን ጠበስና bishaan nu barbaachisa bishaan danfisuu qabna jechuudha erga xabbasnee booddee isaaf immoo itti dabala biraddistuma sana irratti jechuudha sana booddee bishaan affeella jechuudha sababni xabbasnuuf namni akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu garuu sababni xabbafamuuf kalarii addaa yookaan immoo gosa lama akka ta'uuf jechuudha hedduu isaa bareeda yeroo bilchaate jedhutti affeelamu qaba dura akkasitti bishaaniin affeella sukkaarri nu barbaachisa killee sadii nu barbaachisa shunkurtii dammoo xiqqoo ishee jechuudha nu barbaachisa jechaadha soogiddaa fi hirdii itti goona affe bilchaate jira jechaadha asirratti galabbata jechuudha isa bilchaate kana fuudheen achuma irratti immoo sukkaara burcuqqoo sadii yookaan immoo itti dabala jechuudha burcuqqoo sadii bakkuma jiru kanattan sukkaara itti naqa jechuudha zayti shunkurtii duratti argitanis amma zaytiidhaan xabbaseetan asumatti itti naqa jechuudha distuma tokkottan hojjedhe amma kana hundumaa jechuudha shunkurtii itti naqadheen jira hirdii itti dabaleen jira sababiin ani hirdii itti naqeef immoo ammallee gosa bareedaa ta'e nuuf kenna jechuudha argitanii achuma irratti itti dabalee booda distii irratti gala amma immoo killee sadaan asirratti xabbata jechuudha zayitii xiqqootti naqee killee sadeen asirratti distuma tokkotti hojjechaa jira amma kana jechuudha aywa bifa kanaan akkasatti xabbaseen jira amma distii keessatti gar tokko kaa'een distuma san irratti immoo balaliitii kana yookiin nyaata kana fuudheen asitti dabala distii irratti dabala jechuudha okay itti naqeen jira amma sukkaara qaba sukkaara baay'eesa sukkaarri kun boodarra abgaa biddarra keessan akka bishaaniitti keessa yaa'a jechuudha akka bishaanii ta'a isa san garuu xuuxachuu qaba jechuudha zayti xiqqoo akka waliin qaqqabneef hin qadaanna yeroo xiqqoodhaaf asitti immoo zaafraan jedhama ammallee gosa bareedaa ta'e dhumarraa akka nu kennuudhaaf zaafraanii kanaa fi roos watarii fi tini kan itti naqa jechuudha bifa bareedaa ta'e nuuf kennee jira argitanii yoo jettan jechuudha sukkaara xuuxachaa jira amma sukkaara baay'ee qaba
okay kalarii isa kanatti naqna jechuudha isa duratti roos watarii fi zaafraanii walitti makee jechuudha ijoolleen baay'een araba kan jirtanii beektu nyaata kana jechaadha nyaata baay'ee namatti toludha jechuudha yeroo baay'ee qursii irratti yeroo nyaatan yookiin ciree irratti jechuudha okay kalarii kootti naqeen jira amma ammallee xiqqoo ishii qadaannee kenna isa kanammoo qarafa afaan oromiffaa maal akka jedhamu beeku qarafaa jedhama afaan amaariffaatiin shaayii qimamii jedhuun isa kanaan immoo isa kana lamaan akka shittaan isaa inqulaalii waan killee waan qabuuf akka shittaan isaa nutti hin dhufneef yookiin fooliin isaa fooliin killee nutti hin dhufneef isa kanatti daballa jechaadha deebisnee qadaanna yeroo xiqqoo booddee immoo yaa erga bilchaa amma argitanii bakka bilchaatee gahee dhumatee jira jechaadha kana fakkaata baay'ee bifa bareedaa ta'ee namni isaatillee baay'ee kan namatti toludha jechaadha dhugaa hundumti keessa yaalaa karaa salphaa ta'een hojjetama immoo kana fakkaata jechuudha qursii keessaniif shaayii keessaa wajjiniin akka kanatti hojjechuu dandeessu jechuudha waan amma kana waliin turtaniif guddaa galatoomaa like share subscribe godhuu hin dagatinaa